ما يرجع تلاسك كم سنة من اللي من القرآن شراب يا جيران وده لا كم جالس تايلون سنة تيرن كورج وإذا مزاجا شراب يسمي زيادة كسيان رسيطان ويندل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتاني أشما حركفوني إندينا شو الله شو وديت نجارو أي أسن أرى أسن يتالله يتنو أسن ما يميني يسراشينو أرى باكش تي مايه وديت نجارو ماي ما لوجتها جرتا دوغا ربي ماي ما لوجتها جرتا لا إلا الله محمد رسول الله لك ماي أسن ورا فمتي جرتا ورا سمتي جرتا منغستالي ويو ماي لا إله إلا الله إساك أنين جدي إساك دبرتو تاه يا ربي والله لازم مش عارفين ما إني والإنسان جدين دبرتو تيتوبا تي كيس أدني إبامي هنجرو غارو إساك أدوما إبامي هنجرو غار ربي دبچو تيچو أدوما بكا غاري تقتمو نرغمو بكت أبا بكما نما ولنياج سوبيچاتي أنا ترغمتو إساك يا ربي كان شريان كيسان سنين فقني مالي فرقاتك سي وجدتو والله ربي سناهاك إيش إنا لله وإنا إليه راجعون دنيا سمم نياتني سمم رجراتني وان سن الراهين بريني تكو وان مو نيكا إران كمني تكو كزيك كان ليتي في أنا والله تو أوف أكنو قبداني جونغارن واداني دوغا ربي maal fuuta ayaa asaniin eessa gatteeti maayee natarramoo isaa qixxattee laxxafamtee keessuma darbiteeyyuu hababaan sii gosame hababaa kun turgumii qaba bare abbuma argeef hin laxxafamu bara maayin as lixxif achi lixxif kun hundinuu duniyaa masin maraachiti innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun wallahi rabbi sina haa qeeshu isaa takka bakkuma lolaa yoon dubartii yoo fireendiitii wallalte isaaquma bira deemti dubartiin fireendiitii yoo wallalte isaaquma kana bira deemti maalatiin kun intiniidha moo yaa rabbii gooftaa guddaa kanaan duras ruutaa ijoollee baay'ee boo akkasitti luka kotte luka tokko dhaabaa ture jechuudha mucaan kun yoo dubartiin abbaa manaa loltullee isaaquma bira deemti yoo fireendii ta'eeti fireendii loltullee isaaquma bira deemti maal nagaadha miti qe'ee ara amma kanaan gosogostee afaanitti keessu kana asanoo argu maalaa jedhu kana uuyi naanilla maaltu lixxif ani jechi maqumaa fi maqumatus baatanii deemtu maquma siliimaa malee harrakaatni keessan akkaataan keessan nama jibbisiisa maqaaf immoo sinitti kennameera malee hojii isin hojjettan wallaahi waan nama gubu bicha waan nama aarsu bicha waan sinirraan eegamne waan sin bakka yeroo hunda kan afaan bantee irraa fudhattise yookaan kaa'aa jiru ishee tokko ballaasi otoo asan yoona kana jiraate biyyee si nyaachise maal godhare maa biraa hafte asan maa biraa hafte namaaf dabarsitee laatte kuno amma gaa wayin fiige deemuun hin dhabne amma asan viidiyoo kana arge bakka isheen jirtu numa dhaqaa jechuudha isa jette suma jetteyyuu dabuu keessa miti fiigee dhabuu naaf hojjete xoorinnatiin ka'uu naaf dogaa yaa rabbi xoorinnitiin warra hitumii kun yoo xoorinnitii kaaseef yoo warraaseef yoo walloleef yoo mana raasee of raasee malee biyuun waliin jettuuf yoo ta'e doraanni gadiin buutu wanta ta'eef itti mudda maal goona rabbi sina haa qeeshu ma asan warasamtee jirta mangistaallee wayii jedhi bayiitii viidiyootee dhugaa rabbi qabeenya ani qabu guddicha narraa fudhatee jira isaa jedhe an sii birmadhe kuno jedhe namni biraas akka sii birmatu ittaanse immoo
Toofiq suuf Toofiq isa suufiin qammaste baga qammasteetillee jechuudha. Alam dawaaraa gisee jedhanii qalbii makana isinitti fakkaata wayiin immoo waan xabaati waan nam mudatu sitti fakkaatamni akka kanaati. Gaafa nan deema Ameerikaa itti kuttee jalaatti deebitee biyyatti geebitu xoqqomaatiin dhuftee gaafa sirra keessu dubartii jiniin mana keessaa annatoo iqattuu sirra baate isheen akka kee kanan taane bara. Ammati manatti galtee ol galtee nama biratti argitee saayinii caccabsitee hooma gootaa. Garuu immoo isheen atuu otoo isheen barreessitti kosokostu anna akka hiqatteetu mataa fooxaatiin goskaa itti gadi baate akka kee kanan gubanne isheenu maaltu si gube eddee jaallattee immoo Toofiq dubar asiis kana qabdee jirta asiis ishee kana qabdee jirta ka gara meeqatti jittare tokkoyyuu halaalarraan ooshinuu otoo illee halaalarraa ooshite jara lamaanuu situ bushata gara kamitti citta asiis taphatta achis taphatta akkasitti congaarraa ishee gubdee torbee sadii akkammoo torbee lama simbira teesse gubdee fuuldura isheetti dubartoonni lama wal lolu irra dhaxxee suufii akka rukuttuun barbaadu akka isheetti dubbattuun barbaadu jettee ishee tokko kaf of goote gaafa duraa jechuudha. Isumayyuu obsitee mugguttee boodarramoo ati jireenya kee galtee jirta anis jireenya koon galaa jettee si biraa deemtee galte biyya isheetti jechuudha. Takaltaltee faanarra buutee har'a habaaboo diimaa qabattee innati ishee sanoo akkam gooteeti innati dhuftee har'a gisee ol galtu dhiira manatti argite egaa qabaan agadhiisa samii fardi akkasumaan gubattee bishaatteetti kee kana bookisni malee isheen baga isa isheen qammaste baqa qammasteetillee arguun bareedaadha bara gubaa walii yoo argan malee waliif hin beekan jechuudha. Tokko bichaa gubaa yoo argee inni gubaa sana hin argine immoo isa gubate sanaaf hin beeku. Kanaafuu baga qammastee amma suufiinii jireenya kee galeeltee jirta kanaa booda anillee jireenya koon galaa jettee sitti himtee si biraa deemtee jechuudha. Maaliif har'a ababaa diimaa qabattee axxee mana jeetta. Amma jarri lamaan inni kunii jaarsa ergachuuf jechuu dhageesse jireenya isheetti maal taphatta? Jireenya isheetti maal taphatta? Ofii kee mana kee isachaa akka barbaaddee ta'a ishee kana achi keessa ishee takku gamana keesse kun hin hojjetu jireenya namaa hin balleessi. Waan boorsi mudatu hin beektu, waan itti baatu hin beektu. Garii dhiira otoo dubartii akkas boosisuu otoo deemu gaafachii dhaqu rabbiin fatanaa baay'ee irra buusaa jechuudha. Wallaahi kanaafuu suufii obsitee si eeddeetti sirriitti jechuudha. Waan si eedde sanas waan qabatamaan atti agarsiiste famammoo abdii kutattee kanas jireenyaan biraa qabattee jirti jechuudha. Deemtee kanammoo kuniin ta'uu kun akkasii jettee wanta lola kaastuu hin qabdu rabshaa qabdu illee hin qabdu. Isheen immoo sitti mee si biraa deemii siin jettee jirti. Kanaafuu Toofiq har'a habaaboo lafatti dhootee saayinii lafatti dhootee fi torbanii dhufu otoo qabattee durumaa qabatta. Amma isheenii namni heerumuu fidha'anii atillee jireenya kee jiraachaa jirta wanta sii jettee farra aartee kaatee akka isheen tidaarii hin qabanne goote malee gochaa jirta malee seeraan ishee qabataa hin jirtu jechuudha. Bultee akka isheen godhannee fi habaaboo qabattee isa sana haxxee fashalashuuf garaan kennatti fiigaa jirtu. Deemii bayii siin jette. Deemii bayii siin jette akkuma gaafatti deemii bayii jette isheen illee taraa ishee deemii bayii siin jette harki taraa walii qaban dhageessee jirta. Kanaafuu bakka argitee akkasuma gubattee ofitti gubattee isheen akka kana gadi baatee illee bookkisni dhugaa rabbi bobootee ofuma keessatti fixattee jechuudha. Har'ammoo gammachuu ishee aamsuuf hin fiigin abbaa barbaaddetti maramuttee heerumtuun mirga qabdi. Si eeddeetti si kabajjeetti situ kabajaa wallaaltee biratti dubartii meeqa qaqqabee dubartii meeqa wajjin hin jiraachaa jirta oskaatiin otoo suufiin hin jiraanne sin argine maaltu gadi si baasa sila akkasuma jireenya ishee cuftee hambistee jechuudha. Gizee tokko
waan namni hin beekne tokko irra deemanii irra ga'uun barbaachisaadha dhugaa rabbi. Amma isheen mana isaa xoqqoomanii akkuma beektanii gaddeenni jiru xoqqoomanii xoqqoomaatiin itti gaafa irra geessu dubartii wajjin mana jira. Isheen abdiin kunneen sumaaniyyuu dhiistee ragaa jettee boodarra biyyatti gaafa Finfinneetti ol deebistu. Kana booda wanta taa'ee si eegus hin qabu ati jireenya kee jiraachaa jirta wanta ta'eef anillee jireenya koon jiraadhaa jettee hundumaa itti himtee biraa dhufte jechuudha. Duubarra fiigee dhufee jechuudha isa duraan dhokatee jiru. Amma immoo mucaan kunillee haadha mucaa jaalallee isaa wajjin wal dhiisanii suufii hojii walii galanii suufii jaarsa ergachuufidha kan ishee jechaa jirtu. Toofiqa gaa rabbiin obsa si haa kennu dhugaa rabbii.